kaasi diyeeyuutiin kaasi boona abbaatiin kaasi bilqisaadhaan kaasi fooziyaadhaan kaasi faraaniin birraadhaan isaaban qabdan maali dalaguma nurra banattan fuuni maali heraaree baafne namarratti heraaree nuti biyya la barakaatu daawwattoota fi hordoftoota keenya shamaa fuune chaadachaan egaa arraas kunoo anaa fi obboleessa kiyyaas fi bariituun teenyaas takkittiin biyya kunoo dachaalee jirra warreen xaaf jettan isin hundinuu dhaabbaddaaf irraa birra faraan waan takka ta'e isin fiddanii isin jirtanii if kabaja anaa fi Ibraahim magaalaa tana keessaa isin hin baasin tamaam deebinee jirra ammas mus sodaa teessanii fi sodaa teenyaaf funduqa taa'uuf jirtanii waan jettan qabdan sodaa teessanii miti waan karoorfachuu jirru waan qopheeffachuu jirru jira malee sodaa teessanii funduqa taa'uuf hin jirru salaama dhibrootiin deebi'ee dura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya addunyaa fi biyya lafaa jirtan nageenyaa fi jaalala keenya qonnee irraa burqee isin haa ga'achaa. Arraan dalagaa barbaanne akkuma eedee eegaltanitti itti fufaa jirtanii dhaadannaan teessanis akka nama saaroqa Yaman irraa gara Sudii darbutti dhaadachaa jirtanii dachaas takka faraan lama birraa urroo sadii seenaatuuf afur seenaatuuf gaa sodaa xiyyaa viidiyoo seennee qalees leengaddaas torbaan gee wagga viidiyoo keessaa sodaa teenyaa bee ankanii fuudhee miti yootiyyaa mana namaa cabsee waananne yakkan dalayne nama najjeefne wannummaa mana dheeyitanii dhaadattanii iftuu booqisaa oltaniif takkan jirtu antanii fuudhee miti yootiyyaa mitiyyoon deebuuf illee ta'isu mitiyyoo footan micaasni fuunaa yoo micaallee fuudhuban iftuu manarraa baafne mana dachaana naayifaateen edaga manasii yaanenne kaane manasii san deebuun nuufis hin taane dhaadannaa isin dhaadachaa jirtan mee bikka jirtanii ma asbaa bikka jirtan nutti hima gabbaa qeessa waraan ugarsiisa achi dhufne mootummaan isin qabnaa jee birraan dhaadachaa jira isaa faraan dachaasee wajjin dachaas qabaalicha jii olmaan dhaadachaa jirtan nuti kun hoteela kalees kamsarbeen jirra isin hin jenne arrallee hoteela kamsarbeen maqeessi jirra kamsarbeen funtu konga jiru isin ni beektan hoteela abbaa 15 fi 20 ngoo kamsarbeen keessa jiru onnee qabatan wara deemaa dadhawaatiin barbaadaadha kun wal jirraa qottaa mallee nuti nama annees hin qabnu abbaan ilmoo fiinatu adaadan miti funtuqroyal jirra yoo dhiirataa tan goota ati maa intaa'oo funtuqroyal jettee mee inuu dhiiruma isaaniitu waa dhufan haa dhufanii maaliif sodaatee nyaafichi taa'u jiranii jaan sodaatee sanii miti iftuu akka qubna gariititti cinaa dhaabbattanii ogguu nuti jirru cinaa dhaabbattan yoo ogguu nuti cuqunne mana dhayitan akka gartee hattuu dhiirtii xaaqaan seentee hulaan hin baatu hulumaan seenaa yoo seentan kijiba fi raadii salaakin ati faan kijiba malti naamusa keetii deemi faraan waan akkana xabaqsi godhu teetifuu kalee deengadda dhufte tamaam kabajaa fi godhi seera kee fi godhi tamaam dhimma keenya isin dakalu dhimma iftuu fi Ibraahim dhimma keenya isin dakalu isin guutuu keessanuu fuudhee jira Ibraahim wanni isin fiddanii jirtan samiin dhaabbatan jalaa maqaddaa fuudhee intala keesii ajaa'ibaa qabdu fuudhee responsora amma sitti ergituu fuudhe deemuuf deema Ibraahim khalaas gamal fiddan Ameerikaa deemuu deema hayyee nu dhoositeettanii midurani arra khalaas ifa baaseetiin himamu waan isin fiddaniin isin laala intala shanyii namaa fuudhe sanis ilmoo namaa fuudhe maasis tana makka iftuuti dhiira shari'aan afur fakkaddeef waan takka fiddan abbaa bulfata isaa beeka dhimma isaa maal isin dakale fuuni Ibraahim irraan bee kijibduude dur jirtiin yutti fuuti inni dhalaadha dhiiraa bar rijaala baga fuudhe yoo feetan gabbaa fuudha tan dhabdan immoo gaafa iftuun waa dhabdee isin dhufte qofa Ibraahim barbaada yokumaan kaan isin dakalu dhimma keenya keessa harka furadha birraa siin baana keessaafuu kijiba kana dhiisi wanni ati fidduu sin jirtu mootummaa fideetiin bakka sana si qabsiisaa boo namicha qomaata warra bishitiimoo bakka kun funtuqroyal jirraa qottoon mana qabsiisi onnee teerraan silaala mana jirruun dhuftan sagalee teenya mana kasa dhaggeeffatanii yaatan gizee nuti manarraa baane isin dhuftanii viidiyoo martan gizee nuti mana jiru sodaan dhuftan kunoo boru mana dachaanaa mana keenya san dheena iftuus kunoo gurra qabnee gabbaafne intalumaa adin kittu sana olfinnee mana galchinaa torbaan tokko teessee karaa Ameerikaa deemtu maaltu isin akka khalaas ilmaan keenya hundarraa fudhanna anaatu akkanattiin katabaaf tamaam iftuu anaas hii katabee shaabbaa siirra daa khalaas akkas feete waraqaa anaas hii kataba maaliif Ibraahim qaalii ta'e maaliif godhaa fooziyaatu batiis sharafa keetii deem if kabaji naamusaanii eega mana kee dhufteeti na barbaadde naamusa keetii deem akkuma duraan naamusa deemtutti fooziyaan salphatu jirti eewwa dhufteeti isinis akka nama iftuuf wanni ta'uu akka nama na bira dhaabbatu fakkaateeti iftuuf yaada malte guutuu keessanuu
akkana miila kiyarra isin kaayatiin isin cabsuuta keessaafuu isin iftuu bilqiisaa ni beekta. Bilqiisa sodaatti qottee waan. Sharafa keetitti dhaabbatte foozii ammoo if kabaji. Hanga miila qallaa hanga afisan si jala daraqeetiin lafaan si dhawuta. Dachaasinuu mana kee dhufe akka nama dhiira nama nagariitiin naamusa qabdu dhufeeti gaafii na godhee ture. Bilbileetti mana kee jira jechuun jira. Eega na biraa kute ibdaadee farnaa arrabsa jaan. Way mana kee dhuftee dongoraa shanyaan qabne maaliif mana kee na arrabsiin karaa son kusan. Dhiirti nama dura dhaabbattee nama arrabsite ati dhalaa na duuba na arrabsita. Bariitu miti mucaan fuunaa itti himi sodaatiin. Ayiwaa mucaa keenyaas kadhiiraatis ni fuuna bariituunis kunoo nu bira jirti. Dhiida goonee bakka bashannanaa hunda dhaynee bakka bareedduu funduqa ajaa'ibaa dhannee jammaasis viidiyoo boruu sinii maruu teenya boruu yookaan iftaan arraas shirshir jenneeti quufnee dhufne mucoo teenyaas iidaawwan goone mucoon duraan iidaawwan waan takkan goone haadha bira gaafa jirtuu fi amma kaamirra bareedduudha. Har'a wal bira laalaa jiru. Wal bira laalaa kun daawwattoota warri akkasii koomentii jiran namaa arrabsatan san. Taqalee foonee gartanii. Abaarsa keessan laakii uumaata kanan godhan abaarsa xiqqeeffadha daawwattoota. Abaarsa namarraa xiqqeessa. Arraballee waan takka naarraa saamee arrabni keessan waan irraan fuudhu. Laakiin immoo abaarsa ilaalafetti maali abaarsa nama abaaruun namni nama abaaru haraami diina islaamaa keessa illee hin jiru. Abaarsi gongora nan abaaree naan waan takka hin fiddan dhimma kana dhiira taatu birraa dhufteen irraa fuuta bakka nan jirutti iftuu waraqaa katabeetiin hulaara dhaaf khalaas. Anaatu kannaafu waraas Ibrahim nu hunda haluu gana keessaa baase. Daawwattoonni Faatumaatu Ibrahim kana godhu jira Faatumaa bultii keessa dhaabbachuu jira jennee birraanis akkas jechuu jira namoonni hedduulleen galatoomaa tokko tokko kan birraa bultii teessan diiguu jira maaltu isa nagee fadhaa fuudhu birraati keessaa bahee jechaa jirtanii komantii teessan keessa dubbisnu galatoomaadha dhugaadha birraadha namni waan kana keessa mismaara ta'e Ibrahim yoo fuudhe haadha ilmaanii maaliif dhaqanii harkaayan mana kiyyatti dhaqanii maaliif isii dararaa oolan isiin kalaas fuudhee yoo isii taate ana hojii jiratti yoo isin ta'in adda baana rakkoo maaltu fide dhalaan heerarraa Oromoo irraa isin baane heeraa amantaa irraa isin baane fuunee waan dur jiru ana qofa miti ka fuudhee Oromoon hedduu fuudha kanan geenye fuudhu jira maali dibbeen isa kana uwwisaa ooltan. Laa fuuni kanaatiitti ajaa'ibaa ta'ee walleenu magaalaa guutuu girgireessee sanaa guutuu fuudhumaa Ibraahimii girgireessee. Nama 15 ol ijaaramtanii yuutuubaroonni waa daleeytan. Manuma kiyya yaatanii asii duumumaa viidiyoo maruu maali ana qofa namni fuudhe nama hedduu fuudha jira rakkoon maali rakkoon maal hin qabu. Yoo ijaabne nama 15 sanni geessan dachaa asirraa. Fi bar fuudhumaami fuudheedhaa miti intala Ameerikaa fuudheemi Ameerika deemaa akkuma Ameerika deema khalaas. Yemen irraa biyya guddate deema rakkoonni qabdi tun iftu siitaatuni bulta si hanqattuni ni kutta intaloon osoo achiin bayana achiin dhayne ganda san osoo Ameerikaan dhayne mana keessan si gabbaaseetiin isi akkumaan duraan je sanattiin fuusiseetiin isin galsiisaan jee miti in wadan isaa qofan qabne ni fuudheetu jirtanii fuunitti fufee jira kalaas sanaa tanattiin makiinaan aruusa isaa diggisee isin galsiisaga waan isin fiddanii ilaalaa buusan. Saliifoo beekamtoota keenya jaalatamtoota keenya kan horobsanis kan faarsanis galatoomaa isin jenna ammoo birraa waan itti jiru hanqinuma nama tokkoo kafaatu kan mafaatee qofarra xiyyeeffatanii faatuma dubbachaa faatuma rabsaan dhalaan takka takka taafaan dheerattu taas jalatti komantii jedhan nama rabsanis heera eeggaddaa dhala jaarsirra fuudhee jaarsi biyya aaree ta'inaaf fasii keessa ooftee asirratti faatee rabsaa oltanis afaan keessan qabbaneeffadhaa fuuni dur jira namni fuudha nama biddan ta'ee fuudha nama jireenya kana keessatti jaartii lachuu jiraachisuu danda'u fuudha waa hedduu jira biyya arabaa sana keessatti fuuni rakkoon qabu arraba immoo namarraa xiqqeessa. Dhalaan akka takka baalageen nama arrabsa malee dhiirtii arraba akkasiitti nama arrabsitu. An arrabni isaanii waan takka narraan ga'u. Basanii hayyoon kiyya galma ga'u obboleessa kiyya bikkaan ni adda isaan ga'u qofa. Arraba isaaniitti irraan dalagu yoo kanatti inshaallah kitaaba banaa ooltanu waan takka. Ilmaan keenyaa fi obboleessa kiyya dhimmi kiyya kana kanaas takka kabiroo na laalchisu. Jara kaan guututti anaatu takka takka firraa dhorka. Mana bakka isin jirtanitti ammoo isheen akka keessanii kana sodaadhee moggaa deema. Haa dura waan inni itti jiru dhokaa gabbahu. Birraas bakka ati jirtuun si beeka mana keetis niin beeka mana keetis si dhufa sunuun maaliif mana kee dhaqeetii ulaan buqqiseeteetii bakka rabbiin singee madooshaa fudhattee dhaqxee jedhu. Madooshaadha. Hayi maaliif buqqisee dhiira taate akkaan hundee ta'e kophee ta'e asara kee mana irraa si buqqisee baara si naqutti sila. Sharafa keetti taa'e. Sharafattaa akka diinee guyyaa asaantii tokko naamusa isaa godhatee waan kana keessaa dhaabbadhaa warreen dhaabbanne immoo isin dhaabna karaan keessan karuma isaati isin hundinuu
dhaabbadhaa yoo dhaabbattan dhaabbachuu baannaan nuti ijoollee namaa taa'anii hin qabnu ilmoo namaa taa'anii hin qabnu ilmoo nuti fuun ilmoo teenya wannuma ganda keessa yaatanii mana kiyya gidee nuti gabbaan hidhatanii kaameeraa qaatanii waa maraa oltaniif hin jiru hunda dandeessan kottaa nurraa fuudhaaf hundi gureel jira ammallee siyyaan boruu siyyaan iftaanis siyyaan mana dheenee ammoo mana iftuu gabbaafna nuti yookiin baruu dheenee micaaraa funaa iftaan dheenee micaaraa funaa yoo micaaraa fuudhu baanne isi ariina achi teenyaa wal duchaan jetti mana faatee dhiibnee achi dheenee nu turan. Garagallee jirra bakki nuti teenyu mana Ibraahim mana dhalaa hin taane maaliif daawwattoota warreen komantii jala keessan seeree eeggaddaa maaliif Ibraahimii fi akka keetiiti warreen jettanii komantii jala keessan sababa kanaan deebinee maaliif mana kee hin dhaqu mana Ibraahim mana dhiiraati bakki namni ta'e taa'u mana Ibraahim galleeti geeleen jaalattuuni teessii hanqattuuf ni baati rakkina hin qabu jibbitummoo ilmoo keenyaas keesseeti hulaan baati. Ani gama kiyyaan takkanaatiin qaba yaadoo ibsattee sanii bugaa kabajamtootaaf jaalamtoota keenya hanga gaabaru viidiyoo waan bareedduu waan isirraa gammaddan yaada mootaadhaan isin hidhamnu assalaamu alaikum warahmatullahi